raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan hagayya 1 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sin haa ga'u. Qophiilee keenya hordofuu akka isiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophii hundee keessatti kaayyoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa ilaalchisee pirezidaantii waldichaa kan turan obbo Dirribii Damisee waliin gaaffiif deebii godhame kutaa tokkoffaa isaa isiniif dhiyeessina. Qophiin fayyaa hawaasaas qophaa'ee yeroo isaa eeggachaa jira. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Mul'alisee Wadaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnuun sin dhageessisaan oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa jiraate. Waldaan hawaasa Oromoo Viktooriyaa Awustiraaliyaa galgala mirga namoomaa Oromiyaa qopheesse irratti hawaasa argaman dhiittaan mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hedduu kan isaan gaddisiisee fi hatattamaan dhaabbachuu akka qabu gaafatan. Hawaasi sagantaa kanarratti argaman raadiyoo sagalee Oromoof akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa kabajuudhaan lammii Oromoo dararurraa akka dhaabu gaafataniiru. Sagantaa hagayya 9 bara 2014 qophaa'e kanarratti hawaasni Oromoof Awustiraaliyaa hedduun argamuun deeggarsa Oromiyaaf qaban illee mul'isanii jiran. Dhiittaa mirga namoomaa biyya Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru addunyaatti beeksisuuf sagantaa qophaa'e kanarratti mallattooleen deeggarsaa kan walitti qabaman yoo ta'u mallattooleen kunis hiyyannaa fi sagalee Oromoo kan mirga namoomaa wal qabate mootummoota gamtoomanitti iyyachuuf kan itti gargaaraman ta'uun himamee jira. Sagantaa kanarratti hawaasni Awustiraaliyaa kan iddi dhaloota isaanii Niwuziilaand ta'ee fi kanneen Awustiraaliyaa keessatti argamuun deeggarsa Oromoof qaban kan ibsan yoo ta'u aadaa isaanis uummata Oromoo Viktooriyaatti argamaniif mul'isaniiru. Qophii galgalaa kanarratti uummati argaman hedduu kan gammadan yoo ta'u keessayyuu aadaa Oromoo, nyaata Oromoof uffannaa Oromoo hawaasa gama biraatti beeksisuuf hojiin hojjetame hedduu mirkaansaadha jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa qabeenya uummata Oromoo haala garaagaraatiin saamuutti akka jiru maddeen keenya gabaasan. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo Oromiyaa baarraa akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa qabeenya uummata Oromoo keessayyuu hidhannoo meeshaa adda addaa yeroo ammaa kana sababa garaagaraa uume saamuutti akka jiru beeksiseera. Akka odeessa Oromiyaa bakkoota garaagaraarraa nu ga'aa jirutti yeroo ammaa shororkeessitoota wajjin hidhata qabdu jechuun mana namootaa seenuu qabeenya uummataa saamuun itti fufee jira. Keessayyuu yeroo ammaa Harargee Bahaa Aaniyyaaf naannoo ishiitti bobba'uun uummata meeshaa hidhannoo baroota dheeraaf qaban baadiyyaaf magaalaa keessa otoo hin jedhin heeyyama tokko maleetti seenanii meeshaa sana saamuudhaan kanneen meeshaan harkatti argame immoo haga birrii 15,000tti adabuutti akka jiran beekameera. Kanneen kaffaltii kana baasuu dadhaban immoo manedhaatti akka darbatamanii fi yeroo qonnaaf oomishaa keessatti maatii isaanii beelaaf saaxilamaa akka jiru oduun kun addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa naannoo Amboo kan Waddeessaa Nyamar jedhamutti duuluun uummatarraa meeshaa eegsisuu itti fufanii akka jiran beekameera. Kana malees uummata hidhuun uummata akka hojii isaa irratti hin hirmaanne shororkeessaa akka jiran beekameera. Itoophiyaan godina Gujii aanaa Shaakkisootti barattoota Oromoo 11 akka adabde oduun achirraa nu ga'e addeesse. Barattoonni kunneen kan adabaman fincila diddaa gabrummaa ebilaa keessa jirtu yaada adda bilisummaa Oromoo qabdu jechuudhaan akka ta'e oduun achirraa nu ga'e addeesseera. Manni murtii aanaa Oddoo Shaakkisoo dhaddacha dhiyeenya taa'een barattoota 7 waggaa 2 akka hidhaman wayita adabu barattuu Bazaabish Gurmeessaa fi barataa Kidaanee Geedoo tokko isaanii hidhaa baatii 10 fi qarshii 200 akka adaban itti murteesseera. Barataa Nageessaa Geedoo fi Wandimmuu Areerii immoo hidhaan ji'a 9 akka itti jigee jiru maddi raadiyoo sagalee Oromoo Shaakkisoorraa gabaaseera. Fincila diddaa gabrummaaf ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabdu jedhamanii barattoonni Oromoo
Oromiyaa dhiyaa fi lixa giddugala iddoo garaa garaarraa qabamanii manneen hidhaa keessatti dararamaa akka jiran kan beekamu. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaadhaan tura. Qophii hundee. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan boodanaa yeroo ammaa biyya Ameerikaa keessatti ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa sababeeffachuun argaman obbo Dirribii Damisee waliin gaafiif deebii gooneen ni dhiyeessa. Gaafiif deebii kana kutaa tokkoffaa isaati har'a kan qabadhee dhiyaadhu. Annaa Basaawaa jiraate itti dhiyaadha. Kololanisa bilikisito yamarartuto nyumarate walisa kololanisa bilikisito yamarartuto nyumarate walisa kololanisa bilikisito yamarartuto nyugadae walisa kololanisa bilikisito Kololanito manaka kayun koduri Kololanito inni gurgudda sibila Kololanito anum kalla kesi waya Kololanito namna timbekne simida Kololanito faranjirri kicha digi Kololanito rminyatu fonin danko Kololanito ijollumana nisijale Kololanito simararu ini manko Kololanisa bilikisito yakonkoneto numarate walisa Kololanisa bilikisito yamaratuto numarate walisa Kololanito mali malo gargar no basuuf yaadan jarro Kololanito mali mali adan no basuuf yaadan jarri Rangade hambo koti kiransi eyi arite utunin uftasi egu eda torra fin barite ya birbir sawarra bebe enyu murada te data anu mafsi gargar basu wagame kaya dadata Kololanito mali malo gargar no basu ya dan jarro Kololanito mali mali gargar no basu ya dan jarri Koya magade ko malo shole malo ya magati tiya loko sifan gurgure joroko Koya magade ko malo shole malo ya magati tiya luce sirba sagale nang aduce Hacaaluu Hundeessaa sirba isaatiif hedduu galateeffannaa. Amma gara qophii keenyaatti deebina. Mee waldaan Maccaaf Tuulamaa gaafa hundeeffamu maaliif akka hundeeffame akka nuuf ibsan obbo Dirribii gaafadheen jira. Miidhaa Oromoo irra ga'u kana karaadhuma hawaasummaa oduu siyaasaan seenee morkiidhaan kallattiin seeneen karaadhuma nagaa rakkoo Oromoo hiiknaa tokkummaa Oromoo uumnaa Oromoo wal barsiifnaa
Samboodee Oromiyaan yeroo sana Oromiyaan jedhamu gaafa bara mootummaa Israa'el keessaa nama Oromoo ta'e kana ofitti amanee gadaantummaa keessaa bahee ijaaramee barumsa argatee akkuma ulfina namaa argatee jiraatu gochuudhaaf waldaa bara sana nama Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Alamuu Qixxeessaa fa'aa namoota akka Baqqalaa Nadhii fa'iin wanta akka kanaan dhaabatee waldaan Maccaa Tuulamaa gabaabumatti kaayyoon isaa calqabee tokkummaa fi misooma Oromooti. Eenyurraayyuu jibban qabu aangoo mootummaa qabachuuf illee waan karoorfate miti. Inni mirgumti Oromoo eegamee Oromoon kabaja argatee ulfina namaa argatee biyya abbaasaa irratti bal'aa lafa qabu irratti namaa gadii ta'uunsaa fi qixxee namaatti akka ilaalamu gochuudha. Gabaabumatti akka kana waldaan Maccaa Tuulamaa kaayyoonsaa. Galatooma seenaa isaa keessaa waan amma namoota akka Hayilamaariyaam Gammadaa, Baqqalaa Nadhii waan hojjetan Alamuu Qixxeessaa kaaftani. Yeroo san akka isaan waldaa Maccaa Tuulamaa ijaaran sababa kan ta'e maayinni akka waliigalaatti? Sababa kan ta'e waggaadhuma darbee akka rabuusaa amma lubbuun isaanii darbee malee Baqqalaa Nadhii viidiyoodhaan waraabee amma viidiyoo isaa yoo harkaan hin qabaa. Koloneel Saahiluu Warri amma lubbuun jiru isaanillee waraabeera. Koloneel Doktor Moggaa Fiisaaraas akkasuma waraabeera. Sababa kan ta'e Alamuu Qixxeessaa fi Hayilamaariyaam Gammadaa lamaanuu abukaattoo turanii. Koloneel Alamuun abukaattoo humna waraanaa turanii. Hayilamaariyaam Gammadaa immoo dhuunfaan abukaattoo turanii. Mana murtiitti daa'imota duratti dhaddachatti abukaattoo ormaa biratti yeroo Oromoon salphatu yeroo Oromoon tuffatamu hin argu turanii. Kun isaan aarsee jarri kun lamaan dhuunfaadhumaan Hayilamaariyaam Gammadaa fi Alamuu Qixxeessaa Oromoo kana maaluma yoo goone kana keessaa baafna salphina kana keessaa biyya abbaa keenya irratti lafa keenya irratti namaa gadiitti ilaalamuun Oromoon bakkuma dhaqeetti mana kiimoo dhaqeen tuffatamaa gabaatti tuffatamaa mana murtiitti ifatamaa kana keessaa addamitti baafna jedhameetuma yaadameeti isa booddee wanneen namni keessumaa injiinar ta'eetuma yaada guddaa kan dhiyeessu Hayilamaariyaam Gammadaa ture. Kana keessaa baasuun kan danda'amu Oromoon barumsa ammayyaa yoo argate ufumaan yoo Oromoo birraa deebiseedha. Kan jedhuuni jarreen kun dhuunfaatti mari'atanii Sambooddee Golobee lama Afoosha lama kan Tuulama Shawaa fi kan Dibaata Maccaa kan Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'ii dursamu ture. Kan Tuulama Shawaa immoo kan Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa keessa turanii. Kana lamaa walitti fidaniitu maqaa Maccaa Tuulamaa jedhu baasanii. Maqaa kana immoo yeroo sana kan baasan waldaa Oromoo yoo jedhame bara sana miti ammayyuu kun maqaan kun jibbamee dhufanii cufamu rakkoo waan tureef akka Baqqalaa Nadhii natti himanitti kana sodaanneetu Maccaa Tuulamaa jenne malee guutuun Oromootiif kan dhaabate. Kanarratti immoo namni rakkoo nurratti hin uumne. Sikkoo Mandoos, Boorannis, Gujiinis, Kamiseenis, Raayyaanis dhufanii kuma Oromummaadhaan miseensa ta'anii. Kanaaf waldaan Maccaa Tuulamaa yeroo dhaabate maqaa kanaan kan dhaabate haala yeroo sanaa sodaanneetu malee kan Oromoo maraatii jedhanii yaadichi kan ka'e egaa Oromoo wallaaluma keessaa baasanii ofitti amanee eenyummaa isaatiin boonee mataa isaa ol qabatee akka jiraatu gochuudha. Qabxiin guddaan isaan ittiin ka'an. Waan amma yeroo sanatti akeekame keessaa barumsi argatee Oromoon akka inni jireenyi isaa wayyaa'u karoora baafatanii hojjetanii otoo jiranii namoonni achi keessatti hirmaatan baay'een akka hidhaatti darbaman akka ajjeefamani kan seenaan kun himu. Keessaayyuu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan himamu kan Jeneraal Taaddasaa Birruu waa'ee Oromoo barsiisuu wal qabatee ministeera yeroo sana biyya kan ture Akililuu Habtewaldi waliin haasa'eetu jira. Mee iddoo kanarratti Oromoo barsiisuun maa inni dhiibbaan biyya sanarratti geessisu maaliif mootummaan waldaa kana miidhuu fi namoota kana hidhuudhaaf kaka'e jettu sin? Taaddasaa Birruu qofarratti kaasuun ta'e seeruma shorqubattootaati. Shorqubataan jedha nama matsaafaa haaraa barroo tokko barreesseera. Kolonaayizer isa jedhu kana warra shororkeessee uummatarra qubate. Biyya kamittuu shorqubattoonni uummata shororkeessanii qabatan sana sadarkaa barumsaatiin akka isaan ol ka'an hin barbaadani. Ingiliziinis, Faransaayinis,
Jarmanis yeroo biyya Afrikaa biyya bahaa kana yeroo bulchaa turanii yookaan nama kutaa 5tti yookaan nama kutaa 6tti barsiisu malee sana caalaa akka uummanni baratu hin barbaadanni. Kun aadaadhuma warra uummata tokko loleeffate yookaan shorra qubattootaati. Shorra qubattooti Habashaa fi Oromoo yoo barate eenyummaa isaatti yoo amanee aadaa gaarii qabaa, bal'ina guddaa qabaa, lafa gaarii qabaa, kanaaf namatti nun dabalu jedhanii waa'ee addoo qabaniif Hayilamaariyaam Gammadaa Taaddasee Birruu afaan Amaaraa dubbataa akka daaqonii dhallee jedhamaa shakkiin qaban turani Oromoodha jedhanii Taaddasaa Birruu Amaarumatti fudhatanii isaan utuu hin beekin bakka Taaddasaan jirutti ati humna Oromoo kana nama barsiisa jetta. Nama barsiiftu hin beektaayi. Oromoo yoo barsiifte galaanaa sirra galagala. Oromoo nuyi waggaa 100 dhuga duuba keenyatti hambifanneetu bulchaa jirra jedhee Taaddasaan gaafa sana Akiliiluu Abdiwaldi Taaddasaatti dubbate. Taaddasaan duraan waldaa Macaa Tuulamaa seenuufuu gadaa fedhan qabu turanii guyyaa sana jalqabanii ultiin dhugaa jiru dhiiga natti fakkaate jedhanii qoricha fudhataa jira jedhaniitu kan dhuganii sana dhiisanii ba'an. Bakka dhugaatii sana dhiisanii ba'an. Wanti hubatamuu qabu Taaddasaa Birruu kan kana jedhani naannoo 55 gara 56 yookaan akka faranjiitti 64 65 akkas ta'uu danda'a. Isa dura yeroo bara 1933 akka faranjiitti namni ministeera barumsaa Haile Sillaasee ture Hayilee Tsadaaluu jedhamu tokko barumsa wanni ittaanaa ministeeraati. Ministeerri barumsaa bara sana Sillaasee mataa isaati. Kitaaba Doktor Profeesar Zawudee Baahiruu irra hin jira. Ilaalcha Oromoo ani yookaan barreessa irratti lakkayyuu Amaariffaan kootu godheera. Achirratti maal jedhaa? Afaan biyya kanaa afaan Amaaraa fi afaan Kiyyib irraa kan hafe afaan warra duubatti hafaa afaan warra duufaa barbadeessuu qabna. ማንኛውንም የአረማውያን የግዕዝና የአማርኛ ቋንቋ ለመንግስት ስራና ለቤተ ክህነት ቀርቶ ሌላውን አረማዊ ቋንቋ መደምሰስ ነው። እንግዲህ ከነት ከንበረ ፈምጅራ ከነጂቱ ከንሳንካኒ በርበዴስኔ በሌሱ ቀምናዳ ኃይሌ ጸዳሉቱን ነማ በቤልጂየምት ማስተርሲ ፉደቴዳ ኦሮሞ barumsa Faransaayiti, barumsa Xaaliyaanitti, barumsa Jarmanitti geessu jechuun sabboontummaa Oromoo dagaagsuu jechuudha. Sabboontummaa Oromoo dagaagsuu jechuun immoo tokkummaa biyya kanaatiif balaadha. Jarri kun lamaan wal bira jiraachuu qabanii tokko baduu qaba yookaan afaan Amaaraa baduu qaba yookaan afaan Oromoo baduu qaba. Kamtu baduu qaba jedhuuf immoo shakkiin hin jiru. Kan baduu qabu afaan Oromooti, aadaa Oromooti. Maal yoo jedhame aadaan Amaaraa fi afaan Amaaraa barreeffama qaba aadaa guddateedha. Oromoo yoo balleessine Oromoon illee hin jaallata jedhee akka kanatti barreeffama inni barreesse Piroofeesar Baahir Zawudee barreesse afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii akka jirutti kaa'ee anillee ilaalcha Oromoodatti achi keessaa galcheera. Kanaaf mootummoonni biyya Impiraayera Itoophiyaa kana bulchan hunduu aadaan Oromoo guddachuu eenyummaa Oromoo guddachuu hin sodaatu. Gaaffiif deebii obbo Dirribii Damisee waliin goone kutaa lammaffaasaa qophii torbee dhufu keessatti dhiyeessina. Har'aaf kan qabannee dhiyaanne kanuma qopheessee kan dhiyeesse Dhaabasaa Waaqaa jiraate ammallee qophii hafe waliin nagaadhaan waariyaa.
Odisu gantu du'en badamale Bole ramo bale rambaka Koni dufe satti dokata Bale ramo bole rambaka Koni dufe satti dokata Na gurgurtu bolla kankotata Bale ramo bole rambaka Koni dufe satti dokata Na gurgurtu bolla kankotata Bale ramo bole rambaka Koni dufe satti dokata Na gurgurtu bolla kankotata Bale ramo bole rambaka Koni dufe satti dokata Na gurgurtu bolla kankotata Arkiya kadike Turi kulkulesa Gaffi seenaa jala Dafaati of baasa Arkiya kadike Turi kulkulesa Gaffi seenaa jala Dafaati of baasa Asiin gadi tarree Oromoo baaletti gala Nabiira nabini korma koko wajjin lola Karmaamsi fardadee dabadee kookaa chanadee Biyyaaf abirmannu amma gaa'eera tugae Asiin gadi tarree Oromoo baaletti gala Nabiira nabini korma koko wajjin lola Karmaamsi fardadee dabadee kookaa chanadee Biyyaaf abirmannu amma gaa'eera tugae Yamurre, 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 yamurre Yamurre, 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 yamurre Qophii fayyaa hawaasaa. Irra deebinee akkam jirtu jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii fayyaa hawaasaa qabannee dhiyaanneerra. Kan qopheessee isinii dhiyeesses Analeensaa Dinqaati. Mata dureen har'aa hojii ilaallata. Hojii yommuu jennu hojii namnuu jiraachuuf hojjetu jechuudha. Mata duree kana jalattis bu'aa hojii, miidhama bakka hojii fi odeeffannoo fayyaa jiru irratti hundoofnes miidhama hambisuuf yookaan xiqqeessuufis furmaata jiru hakeekna. Hojiin jireenya namaaf barbaachisaa ta'uu waan wal nama gaafachiisu miti. Namoonni yommuu hojii qabaatan, hojii hojjetanii galan gammachuutu itti dhaga'ama. Akkasuma hojii galuu yookaan hojjechuutu barbaadanii hojii dhabuun ammoo qaama, qalbii fi sammuu irratti illee dhiibbaa fiduu qaba. Hojii qabaatanis ammoo rakkooleen garaagaraa hojiitti hidhatan nama mudatan danuudha. Kanneen keessaas hojii ofitti quufuu dhabuu, bakka hojiitti miidhamuu, yaadaan dhiphachuu, sanyi balfattummaa bifa kamiinuu namarra gahuu maluun, waldhabbii bakka hojii, sooroma ba'uu fi akkasumas hojiidhaa baafamuu. Kun egaa dhiibbaa namarratti fiduu jechuudha. Fayyaa namaarratti. Hojiin jireenya namaa keessatti barbaachisaadha. Akkuma jennee jirru gammachuu fi nagaan hojjechuun ammoo jireenya namaatti hiikaa gaarii kenna. Qalbii namaa haga tokko boqochiisa. Akkasumas hojiin maallaqa jireenyaaf barbaachisu argamsiisa. Namoonni hojiin hojjetan nageenya isaaniif yoo kan hin tolle ta'e hojii isaanitti gammachuu dhabu. Fakkeenyaaf namoonni hojii isaanitti gammachuu dhabuun dhiphatan sababoota akka gaafatamaa isaanii fi hiriyaa bakka hojii waliin wal dhabuufaa, rakkoo sanyii balfattummaan isaan mudachuu, hojiin garmalee itti baay'achuu, waa'een nageenya isaanii ilaalcha keessa galuu dhiisuu yookaan ilaalchi itti kennamuu dhabuu, hojii irratti guddina silaa argachuu qaban dhabuu fi kan kana fakkaatan yookaan immoo kaffaltiinis xiqqaachuu faarraati. Dhiphina yookaan stress kan jedhan bakka hojiitti nama mudatu yoo ilaalle Awustiraaliyaa keessatti dhiphina hojiin walitti hidhateen kanneen himannaa dhiyeeffatan lakkoofsaan guddaadha. Sababiin dhiphina kanaas sa'a dheeraa hojjechuu, hojiin nam tokko irratti heddummaachuu, walitti bu'iinsa yookaan waldhabbii bakka hojiitti dhalaturraa ta'utu dhaga'ama. Bakka waldhabbiin heddummaatutti hojiin mirqaansaan hin hojjetamu. Hojiin achi neequ. Hojjettoonnis hojiirraa hafuun ni heddummaata. Rakkoo akkasii ilaalchisee itti gaafatamtoonni yookaan hojjechiistonni hojjetaan isaanii bakka hojiitti gammachuu qabaachuu fi nageenya hojjettootaa eegamuu mirkaneeffachuu qabu. Hojjettoonnis wanneen nageenya isaanii yookaan hojii isaanii gaaga'u
gaafatamaa yookaan gaafatamtoota isaanii akka seera bakka hojichaatti beeksisuu yookiin yaada isaanii dhiyeeffachuutu irraa eegama. Karaa biraan jireenyaa fi hojii walitti finnee ilaaluun barbaachisaadha. Namoonni hojii qofa irratti fuuleffachuun isaan miidhuu danda'a. Garuu madaala hojii fi jireenyaa eeguun rakkoolee olitti himaman hunda to'achuuf nama gargaara. Jireenyaaf hojii wal madaalsisuu dhabuurraa kan yoo jireenya ofii irraanfatan akkasumas nageenya ofii dagatan dadhabbiin yeroo dheeraa gara qaama burkuteessuu keessa darbee sammuu daafroomsuu fi hojiis jireenyas jibbisiisutti geessa. Namoonni yeruma hunda hojima qofa hojjetan hojii jaallatan jechuudha workaholic kan jedhaman jireenya maatii jireenya mataa ofii akkasumas jireenya hawaasummaa tasuma gatu. Madaalliin jireenyaaf hojii tasa harkaa kaasa. Kanaaf dhibee kanaan wal qabatee jireenya namaa miidhurraa of tiksuuf madaallii kana eeguun hedduu barbaachisaadha. Sanyii balfattummaa bakka hojiitti. Haa ta'u malee miidhaan ga'uu garuu hundumaa miidhaa jiraachuutu himama. Walumaa gala miidhaan bakka hojiitti namarra ga'u sababoota armaan gadiitiin. Isaanis humna olitti garmalee hojjechuu fi meeshaalee hojiitti itti wallaaluu dhimma itti ba'uu wallaaluu waan humna olii bakkaa sochoosuuf wallaansoo ittiin qabu sagalee guddaa jechuun waca yookaan sagalee guddaa maashinii dhageessisu fi xuraa'ina qilleensaa balaa konkolaataa meeshaaleen hojii sirriitti hojjetuu dhabuu kufaatii garmalee yookaan kufaatii nama mudatu bakka hojiitti dhangala'aa garagaraa kan kana fakkaatan jechuun tarii kanneen ija namaatti faca'u malan jechuudha. Qilleensa dhabuu fi akkasumas goolii yookaan wal dhabbii ta'uu danda'a. Hojiin jireenya namaaf barbaachisaadha. Maallaqas argamsiisa. Rakkoon hojiin wal qabatee nama mudatu kanneen akka hojiitti quufuu dhabuu, miidhaa bakka hojii, yaadaan dhiphachuu, sanyii balfattummaa, wal dhabbii, du'a akka tasaa, hojii baafamuu yookiin hojii dhabuu ta'u. Irra caalaa dhibeen hojiin wal qabatanii nama miidhan sababa sa'a dheeraa hojjechuurraa hojiin heddummaachuu wal dhabbii gaafatamaa fi hojjetaa waliin qabaachuu malanirraa haalli hojii yemmuu jijjiiramutti itti baruu dhabuu fi abdii dhabuurraa yeroo keessa dhibeen fayyaa akka daafirummaafaa nama dhuunfachuu. Egaan dhaggeeffattoota keenya namuu akkuma hojii hojjennee jiraachuu feenu jireenya mataa ofii maatii ofii fi hawaasa ofiifillee yeroo qabaachuun barbaachisaa ta'uu hubachuu feesisa. Bakka hojiitti meeshaalee of eeggannoof dhiyaatan akka barbaachisummaa isaaniitti dhimma itti ba'uudha. Ariifachuun yookaan bu'aa meeshaalee kanaa tuffachuun yoo dhibeetti jabaasan dhibeensaa tarii kan furamu ta'uu dhiisuu mala yookiin miidhaa umurii guutuuf saaxilamuun ni mala. Kanaaf meeshaalee hojiitti akka silaa ta'utti dhimma itti ba'uu akkasumas rakkoolee bakka hojiitti nama mudataniif akka seeraaf heera bakka hojii ofiitti fala itti barbaaduun dhibee fayyaa ofii maatii ofii fi hawaasa ofii gaaga'urraa of tiksuudha. Qophiin fayyaa hawaasaa irraas asuma irratti raawwata. Haga qophii keenyatti anutti walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Qophii har'aaf qabnu xumuriin matoota oduu har'aaf qabnuun isin yaadachiisa. Waldaan hawaasa Oromoo Viiktooriyaa galgala mirga namoomaa Oromiyaa qopheesse irratti hawaasti argaman dhiittaan mirga namoomaa Oromiyaa keessatti ga'aa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikkachiisaa akka jiru dhaga'ame. Hidhannoo biras darbee kanneen hidhannoon biratti argame horiidhaan adabaa akka jiruu fi akka isaan hojii qonnaa irratti hin hirmaanne dhorkaa akka jiru beekame. Barattoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti hirmaatan hidhuu fi adabuun itti fufee jira. Akka kanaan Shaakkisoo keessatti barattoonni Oromoo 11 adabamanii qophiileen har'aaf qabnu kanuma qophii itti aanu nama walitti deebinutti nagaadhaan nu tura.